kabajamtoota hirmaattota torban turizimii komishiniin turizimii oromiyaa marsaa shanaffaatiif asitti qopheesse kanarratti hirmaachuuf kan argamtan hundumti keessaniyyuu baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraa argitan baqa jala bultii ayyaana irreechaatiin isin gee anaa dhufuu baga nagaan dhuftan. Komishiniin turizimii oromiyaa waggoota 5 darban keessatti dhalatee yeroo gabaabaa keessatti oromiyaa kaartaa turizimii addunyaa irratti ol baasuu waan danda'eef komishinii turizimii oromiyaatiif galata akkanaa galchitan isin gaafadha.